Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum daawwattoota keenya nagaa fayyaadha. Akkam jirtan? Deebii nagaa irra guyyaa gaarii nu haa godhu. Halkanitti farkal haa godhu. Addunyaan tun gaa haanii halkanii haanii guyyaadha. Uumamni ajaa'iba qaba. Har'aanta nagaa waa'ee biyya keessatti irratti naasaa godha. Dabreetti gaa waan tokko tokko waan ajaa'ibaa akka jiru keessa muumma buufna. Amma haasawni kiyya har'aantana ummanni Oromoodhaa qabsoo biyya ofii bilisoomsuu dinagdee ofii bilisoomsuu bulchiinsa fi jireenya hawaasaa fayyaa fi barnoota amantii keenya hundumaa waliigalatti Oromoo waan irraa barbaachisu hunda bilisoomsuudhaaf qabsoo godhamtu jechuudha. Bilisummaan siyaasaadhaa, ta dinagdeedhaa, ta bulchiinsaa, ta barnoota, ta fayyaadhaa, ta amantii hundumtuu wajjin bilisummaa malee addatti kan bilisummaa siyaasaa hin qabne bilisummaa karaa biraatiin jiru hin dandeenye jechuudha. Waan kana ta'eef jecha warreen Amaaraa fi Tigreedha. Warreen Amaarri wayita bara 1935 keessatti bittaa isaanii jala jirru Tigreen taraa eeggattee waraana cabsitee dhuftee amma 27 biyya bulchite jechuudha. Isaan kana warra taraa eeggatu taranyaa jennaan jechuudha. Nuti immoo taranyummaa fi qabsoo teenya qophaa jirru. Taranyummaa osoo hin taane taraadhaaf osoo hin taane mirga keenya abbaa biyyummaadha bara 1935 kan diinam nurraa fuudhame deeffatuuf amatoota 15 saniin dura nurratti qabsoo godhanii nu cabsuudhaaf hedduu dhiibbaa godhaniin waliigalatti gaa amatoota 15 duraatii fi kan 135 kana waliin damarree amata 150 jechuudha. Waan kana ta'eef jecha nuti biyya keenya bilisa goone uummanni Oromoodhaa bilisummaadhaan biyya ofirratti abbaa ta'e akka jiraatuuf qabsoon teenya jechuudha. Waan kana ta'eef jecha sabaa fi sablammoota biraatis wajjin taanee cunqurfamaa Amaarallee hidhatee karaa nagaatiin qabsoo keenya goonee bakka ga'uudhaan sabaa fi sablammoota wajjin Itoophiyaa kabajaa fi jaalarratti uumamte sir'aata dabre diiganii bifa haaraan ijaaramte uummanni nagaan jiraachuu barbaannaa jechuudha. Warreen Amaaraa tokko tokko amma ololotoo naftanyoonni alaa fi keessaa raadiyoon isaa hedduminaan hedduu tan durallee maqaa dhoofne turre hedduminaan jiruu fi dhaaba siyaasaa isaanii kan 96 addunyaa kana irratti kan jiru jechuudha. Kan beekame bichaan waan kana ta'eef jecha warreen kun ololli godhan Oromoon taraa isiin Tigreerraa taraa fudhatuuf deemti jedhan. Nuti Amaaraallee taraan fudhannu Tigreerraa isin fudhannu biyya keenya abbaa ta'uudhaaf fudhatuudhaaf lolaa fi karaa siyaasaa hundaan qabsoo jirra jechuudha. Warri taraa barbaadu warra Amaaraatii fi warra Tigreeti. Maaliif uummata Itoophiyaa karaa kaabaa jiru kana warri sameenii karaa tibbaa jiru kana warri sameenii kun bitirratti takkaa bulchirratti wal ta'an jechuudha. Anaaf bulchirratti Tigreen naaf bulchetti Amaarri naaf bulche jechuudha kanarratti wal didan jechuudha. Nuti immoo namni irratti wal lolu osoo hin ta'in nama haqa ofiitii lolatee biyya ofii deeffatu taanee jirra ta'uuf deemna kanaaf jecha qabsoon keenya itti fufaa jechuudha. Warreen kana haasan hundinuu taranyaadha. Oromoon kajan nuti taranyaa miti biyya keenya deeffatuuf deemna malee biyyuma namaatu takka illee hin barbaannu. Warri taraa barbaadu warra Amaaraa kan biyya keenya amata 135 bitee amata lolaa turaniin damarre warra Tigreedha kan isaan lolee irraa buufate nu biyya bulcha jedhanii amata 27 biyya saamanii haga makiinaa fi xayyaara hatan takka maallaqa harkatti takka kubbaaniyyaa irraa fudhatu osoo xayyaara fi markaba haga hatanii gurguran takka warri gahee warri taraa barbaadu kanaa jechuudha. Nuti taranyaa miti. Nuti abbaa biyyaati mirga keenya deeffatu lolla ammallee mirga keenyaaf lolla karaa nagaatiin karaa lalaatiin sabaa fi sablammoota hundaa wajjin qabsoon teenya itti fufti jechuudha. Waan kana ta'eef jecha warri Amaaraa Oromoon taraa ofii takkaa'u taranyaa ta'uuf deemte kajaan kijiba isaaniiti jechuudha. Nuti biyya keenya deeffatu malee taraa abbuma fedhe wajji biyya keenya irratti taraan seennu jechuudha. Waan kana ta'eef jecha haalli amma qabsoo biyya keessa fi biyya allee jiru haalli jiru barbaachisaan hundi guutamaa jira qabsoon itti fuftee jirti jechuudha. Eenyi kana gaa ammaan tana karaa Walaayitaatiinis hedduun rakkina guddaa jira. Warri Walaayitaa kun lijuu hayilii waraana gartee akkabaabii san jiru. Wajji waliin bu'anii kanneen duroota hedduun hidhamanii jiranii uummanni illee hawaasni wal hiriira adda addaa ba'ee namoonni kun oduun shanjaa kun 11 hojjetu jira namoonni illee dhumaa jira hiriirris itti fufee jira. Walaayitaniin nuti saba of danda'e bilisa baanaa jedhaniiti qabsoo kanarra jiran jechuudha. Waan kana ta'eef jecha naftanyaan kan barbaadu maal jechuudha sabaa fi sablammoonni dabuubii jiru 54 haga 6 jechuudha.
إسان أما مقا إثيوبيا جون أفان أمارا أفان ورد أبوبي خنا شنتمي جاه خنا قولني خنين أورمو خن سومالي أفر كبنيشان قول جنبيلا هنداهو سبوت مرة تقريل ليجي أفان أكد أبوبي خنا يلت أمة إثيوبيا خنا أكد إثيوبيا دلوقتي إسان بربادن سن دي بسني ورا خنا هندا وجين أفان تكون خراد أبوبي أكد أبوبي أفان تكوش أمارة تندلجو قولوا بربادن جتشولا أمود أبوبي نوتي أكسيمتي سدامانس خباو في بيكمته ولايتن بيكمو جيتو دبوبو مو في سبوني براتز هدون خنا خداني نشاني خد لما أكسي ولتي دماني كليلي أفرد هاga شاني أمته في جنجتنا جديولين أوروميا في سدام والوسن توجت يدو خنا جرتي خنولين مال أكتو أفدرا وسنما جراجودا وان كانت يفجتشو سمني هندي خرا أكدبو بتي ولد دبي أفان أمارة في ولدتي إذا أميد لقى مخاجهم منامني نفتنيوتا خون خفيا ركا جرا أمال خفا جرا جرا ورينا كأورومودا سومالي أفري في وري أفان وفي تنتجريجي أكد لقى موصل مخون خندبو بتس برو خبراتي وصلنا أمني والجالة لقتي هنداي وجد لقتو بربادة ماله خفا وفي وري كايسان جانسنتي هندم توتوبان فانا مرة جلت ولك أبمتي ديمتو هنجرتو يشودا خنا فول درا اللي جراتو ندن جسوا يشودا وان كانت يبجى شو قبصون أمتا اتفقتي نفتنيونس ينسى إساني مداني إساني خبالة تملي خراتك أتنجرتو يشودا وان كانت يبجى شواي سبعة مفتي جاني هدواسن بيجتو رومياتنا خيستي ركنا ديوتنا جاينا خينا يجعلون دسا والكباتي ركو جرو جرا ركتشسنا موهي خودف موتمان إتوباتس ummanni to romotis mootummaa jiddu galeessaa jechuun mootummaa Itoophiyaa chookiya hee khudaf mootummaan oromiyaatis hee khudaf haala gaariin dalagaa ka jiru isaan naftanyaa mirga ilma namaatiif badee sabaabi maftiin ni baddee joonosaayid mirga dhala ilma namaa balleessuudhaaf haa godhama jedhaniiti olola adda addaa kijiba odeessan jechuudha. Mee kana hoguu kana akkana laallee kijiba isaanii akkuma beeynutti ta'e mootummaan oromiyaadhaa takkaa'u caffeen oromiyaadhaa موتما جدو قلي سلسلة أمني أرومو خجل هندي أكن دلني يومي هو دب دلك عجلن جتشولا موتما جافي أرومي على إسي جودنا في أنا تلي أمني أرومو وفي قبل شون دندنية الدنيا رتي خن رجابة هم أسوجرو خجيبة أدا أودي سنية جتشولا رجابة هم هجو جنو براد بخلو سجل صدمي تربة موتما نايل سلاسة دا نوبلي شلمات الدنيا تدلو يتشولا نوبلي خنا وقال لويتو هاي سلاسن سجلتي كورغتي كوفيتشولا أشيل عبارة ترباتمي أفريقيا أمتى شجري أمتى ركو خنا خيزتي نمني أورومو داتوكو أكا أوروميتس أكا إثيوبيتس أكا غاف أفريقيا تبي أكا أفريقيا تلي خبجا قدا نوبلي شلما ميتشودا خن هندينو مال أجرسيس أمني أورومو دا حاجة ما كجباته أمني إثيوبيا خنس نما خرا سريت اندرسو بملي أكا جباته ني أجرسيس أيشود خنا في النوبلي خنا شلماتني شلمات خنا هنا فني ورد وياني خدرتي سيوم مسرين فن هدو أمالي إيجاجران نفتني اللي إيجاجرتي خوني هجي أمني أورومو جايني أمة أورومو دا بيتني أمة أورومو دا كابسو هندرة تبرد أبته وان في ديوان نف خنا ديبسو سنجرو هجورا خنا بجتش إيجنسي ثانية أو أكو مجروتي اتفوفا نيما راتمالي واني كابسو خيني أفدوبا ديبسو سنجرو هجورا لأني خنا باتي تربدرا تريقو يالا ماتي بركم الله ما في كل لما كوروباتي أكو رومباتي تكاو كايتو باتي نفكاته فرزانتين نانو أوروميا دا هدو واي أوروميا تفي بارتي بلسكنا خان تبي يبلش تكون هدو هاسه يجونا مالا سه بارتي بلسكنا خيستي أما أشت نمني أورومو هنتين هنفيلمو يو خان أورومو هنتين فيلمو هيا ما أورومو هنتين فيلم هاجي مال جتشونا يو برسنتي دبتي أفرتما تكاو أفرتميشن ميجد هذه من أفرتمتو يو فدنة سجلين ويابا قدون بارتة سديتن أبتي خنا خيزت سجلي ويابا أورومو وان كابدو جتشا أكو مهيرة بارتي سنتيلة هيا ما خنا عمله ديمون هندن دم خنو حكان كادم نيتشورا خنا هو جاجا يو خن إتانو خن فيلمات بلا البتي أفرتما مرتسن أورومون حتى أن سولفيو أورومون هيا ما عمله وني سو هنجرو جيتي إبسدو بتيجو خنا وقا جنو ويانين كانوا دابدف وفيديو خنا دابدف دابتا برا خنا دابدف وفي بانغورة ترو وفي بيجتي تنرى ترو وفي دابدف نتلهم بلسقنا خنا عمنف مركا أمة أورومو دا دبان وصونتين رقومت وجر أول شوف جتشا سجلين نمتا كوب نمتا كوجو سومالينا مانتنا دبتي نما مليون سديتي سجلين ما يسانيني قبل أفريزا كسم أورومونيس مليون أفرتميشن راشن تما خجوس نجرا مي مليون أفرتما هاجنو
jechi khiyya lakkoofsa oromoo kana jechuun miti akka sagalee bilisiqinnaa san keessatti dabuubni sagalee qabdi amaarri ni qaba hunduma kana keessa sagalee wayyabaa waan qaniif jecha waa'ee siyaasaa waa'ee diinagdee qabulchiinsaa jireenya hawaasaa hunda murteessuuf sagalee murteessituun oromoodhaa waan argamteef jecha akkuma uummata oromootti faayidaa biyya sana keessatti deemu mirkaneessuudhaaf milkii guddaa irra geenye jira of durallee itti fufnaa je kana jechuun kiyya maal jechuudha amma dhibbatti harka 75 irraa haga 76 diinagdeen karaa naggadaa ka ooyiruu kan irraa galtu irra guddaadhaan biyya oromiyaa sana keessa jechuudha ammoo akka galii keenyatti galii nuti biyya kana galchinitti osoo hin ta'in akka fedhanitti ka fedhanii qoodanii hedduu nu miidhaa turan jechuudha haalli kun ammaan tana sirraa jira jechuudha kana soggo jechuu maal jechuu kiyya amata dabre ammaan tana amata 2011 baajanni mootummaa naannoo oromiyaadhaa biliyoona 70 ture bara 2012 yoo barana biliyoona 90 ture jechuudha kun guddaa jechuu kiyyaa miti akka biyya addunyaatti biliyoonuma magaalaa takka maddamu malee maallaqa guddaa jechuu kiyyaatti akka Afrikaatii fi akka Itoophiyaa duraan turtetti adeemsi jiru amatatti biliyoona 20 galiif hojiif sosotuuf idee jechuun waan guddaadha jechuudha kana ganaa baajeta biliyoona dolara biliyoona osoo maallaqa Itoophiyaa biliyoona tangaafni Ramadanus ni dhufaa jechuudha waan kana ta'eef jecha bilisiqinnaan faayidaa keenya eeguudhaaf ijaarre malee faayidaa namaa kennuuf hin ijaarre kanaaf jecha qabsoo itti fuftee je waa'ee magaalaa Finfinnee irratti hoggaa haasa'u maal je Finfinneen magaalaa federaalli keessa jiru taate federaala kana immoo bakka 3 bakka 4tti Finfinnee irraa baafnetti kiflaa garii biraa keessa goonaa je jechuun gaama Gondar ta'uu danda'a Jijjiga ta'uu danda'a Hawaasa danda'a Oromiyaarraayis Maqalee takkaa'u Amboo ta'uu danda'a bakka 4tti adda ficeefna magaalaan tun magaalaa Oromiyaadhaa bifa saayinsiitiin akka taatu lolaan malee namaan hin lollu namaan finnu rakkoota kamalee tooftan oofa jirra ammallee immoo heeran isaa ta'u heera malees haa ta'u magaalaa Oromiyaadhaa namoota galchaa jirra ni galchina fuula durasi kana hogga jigaa heeran hogga jiru akka mootummaan heera baasen jira heera malee hajus isaan ugaa gabrummaa nurratti fidan heeran hin finne nu fixanii waan fidaniif jecha biyya magaalaa Finfinnee ta Oromoo godhuudhaaf fakkeessuudhaaf hedduu hojjetaa jirra jaa bara 2012 kana barattoota adda addaa nama 5,000 kajoollee Finfinnee keessa barsiisu galchaa jiran kun gahaadha kun Finfinnee nu deebitee jechuu kiyyaati adeemsi tooftaa ifatti lolaan deemtu osoo hin ta'in tooftaa haraa naannootiin deemu kan cafeen Oromiyaa oofaa jirtus bareedaadha walgahii keenya gaa bitaan korii mirgaan korii farda waxatti walgeenyu hoora irratti jan akkasanii qabsoon Oromoo jabaatudha dhaabonni Oromootis obsaa fi jabeenya fi mala adda addaa barbaachisu waan dandan godhaadhaa qabsoon Oromoodhaaf fuuldura deemuu qabdi jechuu kiyya amma hoggan kajuu dhaaba tokko faarsuuf cafee Oromiyaa faarsuuf osoo hin ta'in haala jiruun haasa'e jechuu namni haala jiruun haasoyne haala dhufullee beekuu jechuudha kanaaf jecha aara qofaan wal arrabsuu fi wal ji'uu osoo hin ta'in haalli jiru kana jechuu kiyya malee wanni kun dalagame liqii miti jechuu miti mee kana gaa asumarratti hoggaa laallu waa'ee biyya naftanyoota Amaaraa kanarratti hin deebachuu naftanyoonni Amaaraa kun Oromoon mirga dhalaa ilma namaa balleesse shanyii duguugde heera addunyaatti dhalaa qabdi jedhanii haga mootummaa Oromiyaa diiguudhaaf hawwan takka jechuudha isaantu diigama malee Oromiyaan isin diigamtu Oromoon isin diigamtu waldiddaan dhaabota Oromootii fi warra jiddu galeessatii fi cafee Oromiyaatiif kana jiddu addummallee jiraattu addummaan jirtu qabsoo takka fuula duratti oofuuf akka makiinaa motorri fuula duratti oofu waldiddaan qabsoo fuula duratti oofti kanas ta'uu qaba uummanni Oromootu mootii jabaatu qaba naftanyaan Amaaraa ammaan tana haraa Goojam seensaa kana hawwii fi Matakkalii fi kana akkabaabii kana dura warra Biniishaangul kana namni 350 irraa haga 400 fixaniiti jilmaadhaan boolota adda addaatti awaajanii ajjeesan awwaalan jechuudha haraa Wallootis yoo haraa Shawaa Haabatiin Oromiyaarraa Haabaa isaanirraa Dabuubirati namoota hedduu fixanii rakkisaa turan namoota isaanii kana zeenaa keessatti illee maqaan namni 350 namni 400 fixanii qabrii ta'e adda addatti bakka takkatti jilmaan hawaajan kun yoo kan addunyaan balaaleffatu akkanaa kana isaanii kana yoo maqaa kaasumaan barbaan Oromoo kanarratti maa oran hagamuu jan uummanni Oromoodha yoo dhaggeeffates kijiba isaanii kana dhaggeeffatee yaadee deebisaa kennuuf malee kijiba dubbiin isaanii akka taate beekuu qabna hoggu hundaa hoggu haasawnu kijibarraa uf eeguu qabna jechuudha maaliif Oromoon dhugaaf dhaabbate bilisummaan Oromiyaadhaas dhugaadha jechuudha dhugumarra dhaabbanneet haqa waan qabnuuf falmanna jechuudha amma gaa xumuruu dubbii kiyyaa duratti waan tokko waa'ee addunyaarra jiru haalota wal fakkaataa tokko jira biyya addunyaa tana keessatti biyya magaalaa fi maqaan biyyaa wal fakkaatu fakkeenyaadha jechuudha
Jabuutii ammoo jenne Jabuutii ennaa magaalaa waannaa katamaan Jabuutum Kuweetitiyoo Kuweet waannaa katamaan Iraan Tiraani waannaa katamaan jechuudha wal fakkaata Burunaa Iraani Tiraani waannaa katamaan Aljeeriyaa Aljeersi Tuniziyaa Tunizii jechuudha magaalota isaaniitii fi maqaa wal fakkaata Burunaa Itiyoo waannaa katamaan Burunaa Itiyoo jedhanii maqaan isii wal fakkaata yoo kana Burunaa Itiyoo hedduu maqaan illeen ture amma ammoo pirezidaantii biyya isaanii qabeenya inni qabu waa xiqqoorraa haasa jechuudha. Xayyaara 17 qabaa jechuudha. Xayyaaronni kun miliyoonota dhibbaan bitame jechuudha. Xayyaarri kun kan itti bitamerra miliyoonota dhibbaa bitamerra hatti tolchuudhaaf warqeen keessa fi ala isaa tolchuudhaaf itti warqee irratti maallaqa beetii irra guddaadha jechuudha. Namni kun xayyaara 17 kana biyya keessa fi biyya alaatti illee lagayii dhaabbata kummaa addunyaa biyya adda addaa godhakos xayyaaruma fedhe keessaa fudhatee deema malee shefeera bilallee hin qabu jechuudha. Makiinaa 5,000 qaba jechuudha. Kubbaaniyaan addunyaa kanarratti makiinaa bareeda baasa jedhan kan hundi dura isaa fudhata jechuudha. Makiinaa 5,000 kana yoo akka tajaajila ilma namaati godhamu daran tajaajilamee aduu fi roobarraa qulqulluu bakka bareedduu teessee tanuma fedhe keessaa ka'ee oofa malee makiinaa kana shefeeronni nam tokkollee ni jiru jiru makiinaa 6,000 qaba. Namni kun gaa biyya keessa fi biyya alallee makiina isaa ta'uu markaba isaa ta'uu xayyaara isaa ta'uu hawaasni isaa hundi akka sossoo'u matuma isaatiif tiraanspoortii hunda danda'e uummata biyya isaa bulchaa jira jechuudha. Kun gaa waan addunyaa kanarratti si ajaa'ibuu fi waan falfakkaatu takka jechuu kiyya fuulduraaf bal'inneetis wajjii haasoinaa walitti deebina guyyaa gaarii nu haa godhu nagaan jiraadhaan isiniin jaa dhaggeeffattoota daawwattoota keenya nagaan jiraadhaa.